faarsee bulaa Jawaar jedhamne amma. Faarsee bulaa maayyimii donqooroo. Ka Jawaar kun nama ajaa'iba. Kaleessa mana Jawaarii distii dhiqaa turtee harka buusta. Hayi. Jawaarii manni Jawaar mana taaziyaa ture moo Jawaarii hoteela banatee ture? Mana hoteelaa qaba moo inni USAID wayiiti nyaata raabsaa ture namootaaf? Maal jechuun manni isaa mana taaziyaati moo bakka jechuun dhaabbata gargaarsaa wayii nyaata hiruu ture moo namoonni eessaa achi distii dhiqaa turan eessaa achi harka qulqulleessaa turan? Mina ina donqooroo astasaasab no ante duqeetaam. Hai. Ummata hoolaa jechuun hoolaa kolkolee darsa akkanaatan. Kaleessa illee warri akkanaa kun gaafa Jawaar biyya jiru warri akkanatti taa'ee isa faarsaa ture ganama ixaana irra buufatee ganama ixaana irra buufatanii yaa Allah mootii kennaa kiing warri sun faarsantii 90 Abiyyi faarsaa jiru Abiyyi galanii darsi kolkoleen sun jechuudha haafaa bursi waa takka hin fayyad waa takka beekumsarraa zeeroo ka'uqata natsaa maayim arraba malee nama arrabsuu Teessurti bare waa takka irraa hin beeku bare waa takka guys Jawaar nama dhuunfati ati faarsitee ati arrabsitee waan irraa dhiftu waan dabaltuuf hin qabdu faaruu teetiin waa takka jechuudha 0.5 waa takka faaruu teetiin waa takka waan akkan ol dabaltuuf hin qabdu arrabsaa gangalattee oduu arrabsaa olte waan takka gootu hin qabdu maaliif faaruu teetiin achi hin geenne arraba teetiin gadi hin deemu nama of danda'e nama argita bakka amma jiru hundaa'u ga'umsa mataa isaatiin nama ga'e nama baratee nama siyaasatii hoggana siyaasa tokko nama siyaasaa ilma Oromoo nama siyaasaa tokko akkasi atis baradhu waan sirraa eegamu baradhu nama ta'i amma immoo akka nama tokkotti akka hawaasa akka dhalataa akka nama Oromoo tokkotti yaada dhiyeeffadhutis yaada dhiyeessi ga'ee mataa kan keetii waan sirraa eegamu tokko akka namatti bahi malee tiittee naman faarsiin mootii kiyyaa maayikengi kotot kolkolee warra akkanaa kana warra kana wajjin akkamitti tarkaanfanna eessa geenya mata maayyimii jechuudha maayyimii macarrashaa